بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan kiyya kanneen biyya keessaatiif akkasuma kanneen biyya alaa hundi keessanuu duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. eegaa obboleeyyan kiyya faillaahi alhamdu, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ramadaana keessatti guyyaa 14 nu walchisee yeroo kanaaf nu gahuudhaaf faillaahi alhamdu. akkuma beeynu dhifuma kana ramadaanni nu dhufuudhaaf hawwaa turre, akka nu dhufuudhaaf kadhachaatis turre. faillaahi alhamdu, ramadaana kana amma seenneetti soomana kana guyyoota lakkoofsifnee jirra. walakkaa takka dhoynee jirra, walakkaa takkaan nuuf hafe. kana keessatti yoo warreen ammaan dura gara rabbii keenyaan deebin nuuf jiraan ammallee gara rabbii keenyaa deebi'uudha qabna obboleeyyan kiyya. kanaaf soomanni isa keessatti khayriin hedduutu jira. kanaaf obboleeyyan kiyya akkuma beekamu qurnaan boodarraa kuni akkaan jabaadha jechuudha. ammaan tana qurnaan duraa finneetti qurnaan lamadaa keessa jirra. halamaffaa kana gisee finnee sadaffaa seenna jechuudha. kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ramadaana kana baay'atan akkatti nuuf hin kennine, akka keessatti khayrii carraaqannuufi saniif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa caalmaas keessa godhe. akkuma magaalaa duniyaa tana yeroo isiin gabayaa qabdu san, guyyaa dalagaan akkaan jirtu san, dheeynu san, guyyaa san barbaannee meeshaa teenya itti gurgurannu san, akkasumatti arraan tanaa ramadaanni kuni kan keessatti khayrii heddummeeffatanii keessatti magaalaatti dhaqatanii jechuudha. magaalaa takka magaalaa isii keessatti khayrii heddummeeffatanii jechuudha. anaaf isinis warra akkasitti khayrii heddummeeffatu rabbiin haa godhu. eegaa obboleeyyan kiyya kanneen khayrii keessatti hirmaachaa jirtanis ni jirtan, akkasuma kan hirmaatiin illeen asiin boodallee deebinee akka hirmaannu walumaan isiniin jaa. kanaaf obboleeyyan kiyya wanni nu isin hubachiisuu barbaade baatii tana keessatti qurnaan duraa rahmaa jaaniiti, qurnaan lamada ammaas maghfiraa jaanii, qurnaan sadaffaadhaati itquu min annaar jedhan jechuudha. kanaaf namoonni gariin hedduun hadiisa awwaluhu rahma, awsatuhu maghfira, akhiruhu itqu min annaar hajuusan qabataniiti yaan. laakiin hadiisni kun obboleeyyan kiyya xiqqishoo tuqaadha qaba jechuudha. kanaaf walumaa galatti hadiisni kun daciifa. kanaaf ramadaanni wanni beeku qabnu kulli isaa keessatti rahmataatu jira. soddomma isaa kana keessatti jechuudha. guyyaa soddomma rabbiin nuuf kenne kana keessatti yoo kaayidee misagal ta'us isa kana keessatti ramadaanii walumaa galatti rahmataa fi akkasumatti maghfiraanis keessa jirti. itqu min annaar, ibiddarraas bilisa ta'uun keessa jira jechuudha. ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabroota isaarraa nama ramadaana kana geessanii guyyaa ramadaanii kaffaaraa seenirraa hangila dhumaatti namoota garii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaarraa kan ati bilisa ba'i ibiddarraa ja'uun jira. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan rabbiin barbaadu ulaagaa san guunnaan fatanaa san dabree ati ibiddarraa bilisa bahi jeeni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibiddarraa baasuutu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qurnaan boodaa keessatti irra hedduu namaa gabrootan ibiddarraa bilisa baase. namoota jajjabaatanii khayrii carraaqatan, namoota jajjabaatanii ibaadaa keessatti waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa godhaa jee godhan jechuudha. kanaaf soomana yoggaaniif jennu waanuma nyaataaf dhugaatii dhifnu bichaa miti.
ruuxeenya ni soomana iyyi teenya ni soomanti harki keenya ni soomana miilli keenyaas ni soomanaa jechuudha. Kana waan ta'eef bikka hundaanuu soomanuudha qabna. Akkasii obboleeyyan kiyyaa khayrii keetti wal kaafnee khayrii keetti wal jabeessinee waliin hirmaannee wal hirmaachisuudha qabna. Kana waan ta'eef warra khayrii keetti hirmaatoo anaaf istirees rabbiin haa godhu. Eegaa obboleeyyan kiyyaa khayrii keetti jabaachuun khayrii keetti wal kaasuun haalaan barbaachisaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkuma jenne humnaan tokko finnee jirra kan lamadaa keessaas dhayaa jirra amma keetti aanu sudaffaa kana keessatti ammoo haalaan jabaachuun haalaan barbaachisaadha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam warra isaa kadimmiifte hirriba irraayis karaa ibaadaatti jechuudha. Akkasumatti maatii fiitii waliin namni hundinuu humnaan boodaa keessatti tahajjuda kan ibaadaa rabbiitiif jajjabaachuun haalaan barbaachisaadha. Kanaaf inshaallahu ta'ala rabbi keenya nuuf baree waa kanaatis caalmee kanaatis ولد بنيتي خوليات تشيفنوتها خناف خير خير تلفترادا ورب سبحانه وتعالى رمضان خود أفرين دبر سنة خنا اللي ورا ركعي ورب هاجرو أقسمتي ورا خير يسخر جبت لك رب هاجرو خنوا في خنا اللي ورب سبحانه وتعالى نجي ولا كاس هاجوتي ورب سبحانه وتعالى ركعي بالرا أنا في سيرة رب هاجرو أكاسو بليان كي يا خير خير والخاصو كمنا خير خير والماجسو كمنا إدو خيرت والجامو كمنا إدو شر رايس فقاتشو لكمنا أكاسي خير خير تلفترادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.